Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qindeessinees nitti himu. Oduu waliin Abaabaa Maamutii turtiin keessan waliin haa ta'u. Hooggantoonni waraanaa olaanoo garee Abut hedduun booji'amuu fi baay'een isaanii ammoo barbadaa'utti gaafatamaan qajeelcha humna waraanaa Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo mirkaneessaniiru. Warreen harka kennatan keessaa deetaan ministeera geejjibaa duraanii kan turan Aadde Muluu Gabra Egzaabeer keessatti argamu. Miidiyaaleen garichaa alatti argaman odeeffannoo sobaa tamsaasaa jiranis tarkaanfii humni raayyaa ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa qindoomnaan fudhataniin hedduun isaanii booji'amuu ibsaniiru. Warreen harka laachuuf eeyyamamoo hin taane irrattis tarkaanfiin fudhatamuu dubbataniiru. Koreen hafannaa bilee amantaa holqaa fi boollawwan garaagaraa keessatti dhokatanii akka argamanis ragaan jiraachuu ibsaniiru. Dabalataan gareen Abuuti hooggantoota olaanoo jalaa du'an akka eenyummaan isaanii hin beekamnee fi bifa suukkaneessaa ta'een morma isaanii muree gargar waan gateef adda baasuun rakkisaa ta'us ibsaniiru. Qabeenyi uummataa garichi boolla adda addaa keessatti awwaalee to'atamuus eeranii jiru. Garichi lubbuun akka jiru fakkeessanii qaamoleen alaa odeeffannoo tamsaasaa jiran dhugaarraa kan fagaate ta'uu Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo dubbachuu isaanii ragaan fuula raayyaa ittisa biyyaarraa argame ni mul'isa. Rakkoo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti mudateen booda koreen hundaa'ee nageenya naannichaa mirkaneessuuf hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Qaamoleen hidhatee godinicha keessa socho'aa ture hedduunis harka kennachaa kan jiru ta'uu korichi ibsa baaseen ifoomseera. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa olaanaa yaaddeessaatu qindeesse. Tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti gaggeeffamaa jiruun humnootni hidhatanii socho'an hedduun harka kennachaa jiraachuu koreen naannichatti nagaa akka eegsisuudhaaf hundaa'ee beeksiseera. Haala nageenyaa fi olaantummaa seeraa godinichaa kan hoogganan Leetanaal Jeneraal Asraat Denneeroo humnoonni badii kunneen godina Matakkal keessumattuu aanota Buleenii fi Boqqojjiitti lammiilee ajjeesuun qabeenya hedduus saameeraa jedhani. Yeroo ammaa garuu lammiileen rakkoo nageenya uumame kanaan qe'ee isaanii gadhiisanii deemanis deebi'aa kan jiran ta'uu Leetናል ጀነራል አስራት ደኔሮ ይብሰኒሩ በየቦታዎች ላይ ኦፕሬሽን ተደርጓል rakkoo uumame kana keessatti hojiin hooggansaa maal fakkaata caaseffamnii fi hooggansi siyaasaa maal fakkaata qaamoleen caasaa mootummaa keessa hojjechaa turan maal fakkaatu kan jedhu irratti hojiin sakatta'uu eegalamee jira tarkaanfiin seeraas ta'ee siyaasaa fudhachuun eegalamee jira jechuudha kanaaf qaamolee hooggansa irra osoo jiran itti gaafatamummaa isaanii hin baanee fi hooggantoota ta'anii gocha kana keessatti kanneen harka qaban akka hooggansa irraa ka'anii fi akka seeraan gaafataman hojjetamaa jira. Godinichatti haalli nageenyaa rakkisaan kan ture ta'ullee koomaand poostiin naannicha erga to'ateen booda garuu naannolee sodaan nageenyaa keessa jiru tasgabbeessuudhaan nageenyi waaraan akka bu'u taasifamuus himani. ስጋት ያለባቸውን የቀበሌዎች tarkaanfiin olaantummaa seeraa fudhatamaa jiru kun qaamolee rakkoo hamaa hawaasa irraan gahaa jiran qofa irratti kan xiyyeeffatu ta'uu hubachuudhaan sabni Gumuz kana akka balaaleffatuu fi qaamoleen biroo miidhaaf saaxilames deebi'ee akka jireenya isaa eegaluuf hojiin bal'aan hojjetamaa kan jirudha. Sadarkaa ministeeraatti qindeessaan wiirtuu kilaasteera ijaarsa dimookiraasii fi koomaand poostichatti itti gaafatamaan dhimmoota marii hawaasaa obbo Tasfaayee Baljigee hojiin qaamolee ajjeechaa hawaasa irratti raawwatan adamsanii seeraaf dhiyeessuu itti fufee jira jedhani. Ajjeechaa raawwatame kan gaggeessanii fi qindeessan akkasumas gochaa kana ittisuun osoo isaan irra jiraatu hooggantoota itti gaafatamummaa isaanii hin baane irratti tarkaanfiin seeraa fi siyaasaa fudhatamaa kan jiru ta'us obbo Tasfaayee Baljigee himaniiru. በዚህ አካባቢ የተፈጠረው ችግር ዙሪያ ላይ አመራሩ ምን ይመስላል? bakka baay'eetti hojiin sakatta'insaa gaggeeffameera sababa kana hidhattoonni harka kennachaatii jiran dabalaniiru sababa rakkoo nageenyaa kanaan warreen qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebi'uu danda'aniiru hanga guyyaa kaleessaattis kutaan hawaasaa hedduun gara qe'eetti deebi'aa turaniiru. Rakkoon kun qaamolee digumsa biyyaa irratti xiyyeeffatanii hojjetaniin kan raawwatame ta'uu kan himan obbo Tasfaayeen nageenyi waarawaan naannichatti akka mirkanaa'uuf koreen hundaa'e kun hawaasa naannichaa waliin ta'uudhaan hojjechaa kan jirudha jedhani. እኩይ ዓላማ ያላቸው እኩይ ፍላጎት ያላቸውን የፖለቲካ ቡድኖች ብቻ gandoota sodaa nageenyaa qaban keessatti fi dhaabbilee mootummaa keessatti nageenyi akka bu'uuf sodaa tokko malee sosochiin dinagdee hawaasaa akka gaggeeffamuuf hojiin qindoomina qabu hojjetamaa kan jirudha. Hojiin lammiilee buqqa'an qe'eetti deebisuu fi deebisanii dhaabuus hojjetamaa jira. Adeemsa kana keessattis marii bal'aan hawaasa hirmaachise yeroo yeroodhaan kan gaggeeffamu ta'us koreen koomaand poostii naannichatti hojii bal'aa hojjechaa jiru kun ifoomseera.
Ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaan wal qabate Oromiyaa keessatti jeequmsi uumameen dhala namaa irratti yakki raawwatamuu Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa beeksiseera. Komishinichi akka jedhetti waxabajii 22 bara 2012 guyyaa artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeesamerraa eegalee guyyoota 3 jiran keessatti gochaan namoota nagaa irratti raawwatame yakka dhala namaa irratti raawwatame ta'uu agarsiisa. Dhimma kana qorachiisuufis ogeeyyota 40 gara godinaalee Oromiyaa garaa garaatti bobbaasuusaa kan dubbatu Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa namoonni 123 ajjeesamuu 500 madaa'uu fi kumootaan kan lakkaa'aman ammoo buqqaafamuu ifoomseera. Ajjechaa gara jabeenyaa kana keessatti humnoonni nagaa eeguu fi bobbaafaman illee gaagaamuu kan ifoomse komishinichi bakka tokko tokkotti humnoonni nageenyaa tarkaanfii jimlaa fudhachuu namoota nagaa ajjeesuu isaas ifoomseera. Rakkoo nageenya lubbuu lammiilee balaa akkasiif saaxiluu kana hundirraa maqsuufis tooftaan dandeessisuu hatattamaan akka biyyaatti diriirfamuu akka qabus Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa dhaamsa dabarseera. Itoophiyaatti fayyaa daa'immanii fi haadholii fooyyessuudhaa fi hojiileen qaamolee deeggartootaa waliin hojjetaman bu'aa qabeessa ta'uu Ministeerri Fayyaa beeksiseera. Faawundeeshiniin Hayilamaariyaamii fi Roomaan Ministeerri Fayyaa waliin ta'uun waltajjii sosochii hawaasaa fooyya'insa fayyaa haadholii fi daa'imman irratti xiyyeeffate naannoo Gambeellaatti gaggeeffameera. Aliyyi Daddafoo dabalataa akka taanutti qindeesse. Faawundeeshiniin Hayilamaariyaamii fi Roomaan fayyummaa dubartootaa fi daa'immanii fooyyessuudhaaf akkasumas sirna nyaataa wajjin wal qabatee rakkoowwan dhufan furuudhaaf hojjeta. Faawundeeshiniin kun ministeera muummee duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaalanyii fi haadha manaa isaanii giifti duree duraanii aadde Roomaan Tasfaayetiin kan hundaa'edha. Faawundeeshiniin kun walta'iinsa ministeera fayyaa wajjin tahuudhaan waltajjii sosochii uummataa naannoo Gaambeellaatti qopheessee jira. Pirezidaantiin naannoo Gaambeellaa obbo Umad Ujuluu waltajjiin hawaasa giddugala godhate akkasii qophaa'uun naannichatti sirna fayyummaa madaalawaa ta'e uummata keessatti uumuudhaaf kan gargaarudha jedhan. Waltajjiin hawaasa hunda hirmaachisee kun naannoo keenyatti qophaa'uun isaa fayyaa dubartootaa fi daa'immanii eegsisuu fi akkasumas HIV/AIDS ittisuu fi kan gargaarudha. Ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee biyyattiitti tajaajila fayyaa waliin gahuudhaaf mootummaan dhaabbilee gargaarsaa wajjin qindoomee hojii hojjeteen milkaa'insi hedduun kan argame ta'uu ibsanii jiru. የእናቶችና የህፃናት ጤናን ለማሻሻልና fayyummaa haadholii fi daa'immanii fooyyessuu fi walga'iinsa fayyaa hawaasaa guutuu biyyattiitti mirkaneessuudhaaf sochii taasifamaa jiruun bu'aawwan hedduu argamanii jiru. Mootummaan gama fayyaa haadholii fi daa'immanii mirkaneessuuf dhaabbilee gargaarsa garaagaraa wajjin hojjetaa tureera. Gara fuulduraattis hojiin akkanaa kun cimee kan itti fufu ta'a. Xiyyeeffannoo mootummaa kan ta'e fayyummaan dubartootaaf daa'immanii hojiin kun hojii aantummaa fi hojii jaallatamaa faawundeeshiniin Hayilamaariyaamii fi Roomaan hojjechaa jiru kun yoomuu kan dinqisiifamudha jedhan Ministeerri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee. እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ክልል የዘላቂ ልማት ግቦችንም ለማሳካት akka biyyaattis ta'e akka naannootti galmaan gahiinsa hojii misoomaatii fi fayyummaa haadholii fi daa'immanii irratti hojjechuun hojii isa ijoo ta'uu qaba. Carraa kanaan faawundeeshiniin kun hojii isa ijoo hojjetee jiru kun kan biyya keenyaaf fakkeenya gaarii ta'udha. Hundeessituu fi hojii gaggeessituun faawundeeshinichaa aadde Roomaan Tasfaayee fayyaa haadholii fi daa'immanii irratti hojjechuun wanta hundaa dursuu qaba jedhanii jiru. የእናቶችና ህፃናት ጤና እንዲሁም የስርዓተ ምግብ ሁኔታቸው ተሻሽሏል ልንል fayyummaan haadholii fi daa'immanii akkasumas akkaataan nyaata madaalawaa isaaniif ta'uu fooyya'eera kan jechuu dandeenyu haadholii fi daa'imman guutuu biyyattiitti argamanii fi walgahii jira yoo ta'e qofadha. Milkaa'insa faawundeeshinii kanaatiif namni hunduu tumsa gochuu akka qabaatu kan ibsan immoo deetaa ministeera dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaa aadde Alamituu Umadiiti. የተጀመረው የጤና ዘርፍ ንቅናቄ sosochii fayyummaa haadholii fi daa'immanii mirkaneessuuf jalqabame kana ministeerri dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaa uummata biyyattii wajjin ta'uun hojii faawundeeshiniin kun hojjete kan deeggarudha. Naannoo Gaambeellaatti waltajjii marii fooyya'insa fayyaa naannichatti qophees taasifame irratti jilli ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaatiin durfame hojiiwwan gama fayyaatiin naannoo Gaambeellaatti hojjetamaa jiranis daawwatee jira. Itoophiyaatti balaa konkolaataa hir'isuu fi dhaabbileen dhimmi ilaallatu kan wajjin hojjetan jiraachuus balaan konkolaataa dabalaa jira. Akka ragaaleen mul'isanitti balaan qaqqabaa jiru of eeggannoo dhabuu konkolaachistootaan ta'uu fi warreen lafoo adeemanis birattis hir'inni jiraachuu himameera. Kana sirreessuufis waltajjiin maree ministeera geejibaan qophaa'ee gaggeeffamaa jiraachuutti gaafatamaa waajjira nageenyaa daandii biyyaalessaa obbo Yohaannis Ballaxaa himaniiru. የተገኙት ውጤቶችን ስንገልጻቸው
በዋናነት ከአምና 2012 በጀት ዓመት ፈርስት ኳርተር ላይ የዘንድሮ የ2013ን ስናነጻጽረው የሞት መጠን በ15% ቀንሰናል። bu'aa dhimma kana irratti wayita ibsinu bara 2012 fi kan bara 2013 wal bira qabnee yoo madaallu balaan du'aa dhibbantaa 15 hir'isneerra. Akkasumas bulchiinsa magaalaa naannolee fi akka biyyoolessaatti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uun hubannoo hawaasaaf daballeerra. Akkasumas dhaabbileen miti mootummaas balaa tiraafikaa hir'isuuf hojii ministeerri geejjibaa hojjetaa jiru deeggaruun karoora adda addaa qopheessuun gara ministerichaa fidaa jiru. Gama naamusa konkolaachisaanis haalli fooyya'insi argamaa jiru jira. Walumaa galatti kan duriirra balaan tiraafikaa hir'ataa jira. ከነበረው ትሬንድ የትራፊክ አደጋ የመቀነስ አዝማሚያ አሳይቷል ማለት እንችላለን። Sosochii ministeerri geejjibaa balaa tiraafikaa hir'isuuf taasise keessatti balaan du'aa konkolaataan gahuu hir'ataa jiraachuus himameera. ከመሰረተ ልማት ማሻሻል እንደዚሁም ደግሞ የፖስት ክራሽ ኬር ላይ ወይም ደግሞ አደጋው ከደረሰ በኋላ የሚሰጠው የኤመርጀንሲ ሜዲካል ሰርቪስ አብሮ የተጠናከረ መሆን መቻል አለበት። በጥቅሉ ግን ስንመለከተው bu'uuraalee misoomaa fooyyessuunii fi tajaajila balaan erga geetaasifamu waliin qindoomina qabaachuu qaba. Walumaa galatti hojiilee dhugaa qabeessa ta'an wayita hojjennutti fooyya'insi balichaa kaayyoo keenya galmaan geenyeerra jechuudha. Akka waajjira tokkotti mana maree nageenya daandii hundeessineerra. Naannoo bulchiinsa magaalotaa dabalatee qaama dhimmi ilaallatu akka biyyaalessaatti waliin ji'a ji'aatti hojii isaanii madaalaa jirra. Waldeggeruun hojjechuun barbaachisaadha isa jedhu hojiirra oolchuun sochiirra jirra. ቀደም እንደተባለው በቅንጅት መስራት ያስፈልጋል የሚለውን ተግባራዊ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ያለ dhibeelee daddarboo qulqullina dhuunfaa fi naannoo eeguu dhabuun dhufuu hambisuu fi raayyaan damee dubartootaa gumaachaa olaanaa akka qabu himameera. Godina Baalee aanaa gobbaatti sababa qulqullina dhuunfaa fi naannootiin dhibeeleen daddarboo akkaataa hambisuun danda'amu irratti leenjiin damee dubartootaa paakeejiiwwan eksteeshinii fayyaa 19 irratti leenjifamaa turan namoonni 800 ol eebbifamaniiru. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Baalee akka ta'anitti qindeessine. Godina Baalee aanaa gobbaatti sababa qulqullina dhuunfaa fi naannootiin dhibeelee daddarboo akkaataa hambisuun danda'amu irratti leenjiin leenjistoota raayyaa damee dubartootaa paakeejiiwwan eksteeshinii fayyaa 19 irratti marsaa duraatiin namoonni 890 eebbifamaniiru. Akkasumas qe'een namoota qulqullina naannoo eeguu keessatti fakkeenyummaa qabanis daawwatamu waajjirri eegumsa fayyaa aanaa gobbaa beekseera. Itti gaafatamaan waajjirri eegumsa fayyaa aanaa gobbaa obbo Tasfaayee Galaanaa dhibeelee qulqullina dhuunfaa fi naannoo eeguu dhabuun dhufan hambisuu fi leenjii kennamaa tureen dubartoota 800 ol eebbisiisuu himaniiru. Leenjiin kun han kennamu leenjii paakeejii eksteenshinii 19 COVID dabalatee 19 fudhatanii sa'aatii 52 leenjii kana fudhatanii torbanitti guyyaa 2 sa'a 4 barachuudhaan kan xumuran ta'uu isaati ji'a tokkoo fi torban 2 baratanii kan xumuran. Dubartoonni kunniin itti gaafatamtoota garee misoomaati. Ofii isaaniitii leenjii guutuu fudhatanii paakeejii eksteenshinii 19 yoo xumuraniin booda qormaata go'umsa COC kan jedhamu fudhatanii jechuudha. Naannoo fi godinni waliin ta'e qormaata kana kennaaf. Isaan qormaata kana haga taraniin booda isaan immoo of jalatti namoota 5 ollaa isaanii leenjisanii paakeejii eksteenshinii fayyaa guutuu akkuma eksteenshinii leenjii kennitu sanitti leenjii kennanii paakeejii guutuu akka fudhatan aangoosisan jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina Baalee obbo Saifuu Muhammed gama isaaniitiin godinichatti misooma raayyaa dubartootaa lafa qabsiisuuf yerootti aanuttis hawaasa dhibeelee daddarboon osoo hin qabamin dursee ittisuu danda'u horachuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu eeraniiru. Sagantaa paakeejii eksteenshinii fayyaa wajjin wal qabatee gandoota 5 keessatti naannoo 4,000 leenjifnee eebbisiistee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana baay'ee xiyyeeffannaatti kennanii kan hojjetaa jiru tokkoffaa raayyaa misooma damee dubartootaa itti gaafatamtoota leenjisuudha. Dubartoonni sagantaa eebba kanarratti hirmaatan waajjira dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggoota aanichaa waliin ta'uun akkaataa qulqullina dhuunfaa fi naannoo eeggachuun maatii fayya qabeessa misooma keessatti hirmaatu horachuuf leenjiin akkanaa faayidaa qabeessa ta'uu dubbataniiru. Baay'ee faayidaa qabna nuyi gara qulqullinaatiin akkuma barannettu ta'ee saniin durallee waggaa 4 kana barannee jirra. Akkasumatti qulqullina naannoo keenyaa seeraan eeyna maatii fayyaa akkanaa ta'an ijoollee tiyyaaf baay'ee gaariidha wanni kun.
Televezyiinii Itoophiyaa irraa oduun galgala kana simbiraan keenya akkuma itti jira kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo gara oduu maddeen alaarraa argannetti darba. Biyyoonni addunyaa rakkoolee isaan mudatu waliin ta'uun furuu akka qaban barreessaan olaanaan dhaabbata gamtaa biyyoota addunyaa beeksisaniiru. Barri haaraan faranjoota 2021 biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti kabajamaa jira. Olaanaa yaaddisaa akka taanutti qindeesse.